Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Ani Sumaaf madda keessanuu irra deebinee akkam jirtan isiniin jedha. Gartee seenaalee qabsoo Oromootaa kitaaba Mahammad Sayyid Abdurrahman jedhamu kitaaba baay'ee bareedaa kan cuunfame hanga dandeettii keenyaatti isiniif dhiyeessuuf yaalla. Kitaabichi maal jedha? Seenaa qabsoo Oromootaa jedha. Seenaa qabsoo Oromootaa. Kitaabni kun dugduuba isaatti qabxii kitaaba keessatti argamanirraa tokkoffaa namni Oromoo ta'e tokko ka'umsaa fi qubsuma saba isaa beekuu fi maatii isaa beeksisuun dirqama lammummaa isaati. Lammaffaa goota Oromoo kan akka Elamoo Qilxuu, Baaroo Tumsaa, Haajii Adam Saaddoo, Maammoo Muzammil, Hayilamaariyaam Gammadaa, Zawuguu Boojii, Baqqalaa Nadhii fi Haajii Roobeelaa Turoo guddina Tumsaa seenaan ni yaadata. Sadaffaan dhiigni kiyya mirga uummata Oromootiif kan dhangala'u waan ta'eef dhiiga gatii malee jigee miti jedhe Maammoo Muzammil akka lakkoofsa Habashaatti bara 1962. Afraffaa sirna nafxanyaa mootummaan Haayile Sillaasee irratti yeroo jalqabaatiif namni qabsoo dhoksaa qawwee jalqabe Jeneraal Waaqoo Guutuu. Shanaffaa qeerroo Elamoo Qilxuu Hassan Ibrahim wajjin lola dirree xirroo irratti wareegaman keessaa Sheek Jamaal Bareedaa, Sheek Alii Arsii, Ahmad Taqii yookaan Hundee, Muhammad Hamid Faad. Kitaabni kun duraan dursee qooda dursaa fi hanga qooda sagaliitti isinii barraa'e dubbisaa. Agarsiisa sirboota aadaa Oromoo kan bara 1969 akka lakkoofsa Habashaatti Finfinneetti sirbame artistoota 8 maxxanseeti jira. Tokkoffaan Alii Birraa hamma arraammaan tanaa hiyyeessa saamtanii dafqaan malee sadoon burraaqxanii asirratti raawwattii faraqaan teessanii. Mahammad Abdullaahi isaanii yookaan Gaaddisaa qeerroo mataatu taa hin jarjartu suutaa. Sadaffaan Hordofaa Guyyisaa shaggee akkam gootaa seenaa bara dhalootaa Barihuun Wadaajoo Injiraa mataa koo maaliif na nyaattaa si obseen dadhabee follokseen si gata. Ashuu Mahammad Qajimaan Daraalee lafarrattuu saaree bilisummaan tantoo. Bilisummaa tantoo sumaan namararee. Bashiir Dhaabii waan aadaa teennaa waraanaa fi waantaalee qabannee hin hiraaramnu nu diinota teennaan kutannee. Ismash qannoo nurratti jigee ture ba'aan godaannisaa qawwee malee maaltu bilisa nu baasa. Buttaa Mokarra bilisummaatii yookaan du'a lubbuutiyyaa. Hanga walitti dachaanutti kan biraatiin nagayaan turaa. Kabajamtoota hordoftoota Ani Sumaaf jiru like, subscribe, share godhuu fi comment godhuu hin dagatinaa. Nagaan nuuf ta'a. Yeroo kana aalimni hayyuuf goonni waliin deemanii osoo deemanii ganda jinnii dhaqan. Gaafa ganda jinnii dhaqan eenyutu asitti nu fayyada laata jedhanii wal gaafatan hayyuu aalimaaf.